Ayo kamu jemput terjala jemput dengan dengan kasih sosial di kota ya kesini gini barara begitu nih kita begitu gini ya ini sendiri aja sini beca kampung tenis kami rosa panas एक dari sini bicara itu masalahnya indra akan cara ke Bali negeri bicara kawaki indra jechuudha kanaaf Bali negeri jechuudha kawako indra itu nan jiru kunille itu masnanya ki kanan dura itu kana gafta ko sini ko raventure arralle mo diya lamata te aka karate nami na edan de yo wai laki to len na beran jirtu ko mandra jechuudha Insya Allah, betul ada kerja tim jayo yo tahu jinandra jayo dua jirti. kanaaf yo tahu jinandra Mana tu je jayo betul ada kerja kan yang baru. kanaaf ni beran jirtu itu beran jirtu Enzor sabe kate pun. kana barbachinne da nama alla dunna bira jirawante Ina mani ni nama kana ina mani unu kubenu jese. Sina kam jirtan fayyaa keessanii naga keessanii jirra bakka jiraatanii bakka jirtanii fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo sanbiraa ga'u isinii jechaa bisaa wayii nyaachuu enna bisaallee haa nyaannu koota bisaa nyaachuu enna bisaallee haa nyaannu Lamia. kanaaf akkasitti gara haasana kam jirtanii fayyaadhaani iddoo kanallee sirriitti daawwadhaani iddoo bareeduudha magaalaa sallaati iddoo baay'ee namatti toludha jechuudha iddoo masnaanyooti baay'ee namatti tola jechuudha Amerika dia nama. Nah, akkasitti gara iddoo kana gaafa dhuftanii ni daawwattu jechuudha. Maal godhaa ragin? Ni daawwattu jechuudha. Iddoo baay'ee namatti tolu jechuudha. Baay'ee bareeda. Iddoo baay'ee namatti toludha. Asiin immoo karaa konkolaataatu jira. Aspaaltiidha jechuudha. Asiin kun aspaaltiidha. Konkolaataan karaa kanarra kan deemu jechuudha. Kenapa sih begitu ya menara? Dia menara. Wah ini. Ifama nama itu granting galapatameni grantiidhaan utuu deemaa grantiin galapatameni kanaaf achitti namni achi fiige kanaaf waan biraa miti jechuudha baay'ee waan namatti tolu jechuudha kanaaf iddoo bareedu jechuudha amma bootaa teessumaa qayranneerra bootaa teessumaa qayranne dhimmi guyyaa irraa mana baaneef dhimma kanaaf jechuudha baay'ee namatti tola jechuudha baay'ee bareeda baay'ee waan bareedu iddichi baay'ee kan namatti toludha jechuudha baay'ee das namadha baay'ee bareeda jechuudha yaa'u warroonni magaalaa keessa beektanii daraartuudha oli naannuma daraartuu naannuma teelee sanirra jechuudha naannuma teelee uumama sanirra baay'ee namatti kan toludha jechuudha das namadha iddoo kana warri dhuftanii hin beekne warri hin daawwanne kottaa daawwadha kottaa daawwadha asin jenna Gadaa burgaan inda biizaadha. Maqaan isaatiillee jechuudha gadaadhaan kan hundaa'edha jechuudha. Burgaaniin immoo waa nyaatamu achi keessatti gosa nyaataa kan jirudha. Biizaanis gosa nyaataatti hin beektu. Kanaaf akkasiin jechuun barbaadaa yaa'u akka carraa ta'e baluu mana jirti anatu manaan baheetiin iddoo kana jira jechuudha.
Kanaaf mee haasa'e mee har'a iddoo kana dhufu gammachuu sitti dhagahamee jira abbo? Tole kaabinee magaalaa Asallaa isinis guddaa galatoomaa hojii kana hojjechuu keessanii fi akkuma beekamu magaalli Asallaa magaalaa guddina ariifachiisarra jirtuu fi akkasumas magaalaa hawwattuu taate keessaa ishee tokko ta'aa kan jirtudha. Akkuma beekamu iddoon kun magaalaa Asallaa keessatti kan argamu ta'u iddoo baay'ee nama hawwatuu fi iddoo simboo ta'e yookaan bareedaa ta'edha. Isa kana magaalaa Asallaa hundumti keessan namoonni qabeenya qabdanis taanaan qabeenya hin qabne hundumaaf wal qixxee kan taate magaalaa Asallaa akka dhuftanii daawwattanii fi itti bashannantan isiniin jennaa. Iddoo jirtanitti hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa eebanaa. Ishi galatoomi jennaani maqaan isaa obbo Gurum Dassaaleny jedhama. Hojjetaa waajjira lafaati jechuudha. Akkasii jechuudha.